Reuters Finfinnee irraa akka gabaasetti namni ijjeefame ka maddii kunniin mirkaneeffate Beenishaangul Itoophiyaa lixaa keessattuu nama 15 akka inni ta'e warri kunniin humna riphee lolaa meeshaalee waraanaa ciccimaa baadhatu naannoo san keessaa socho'uun akka ijjeefame komishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa waabeeffachuudhaan Reuters kan gabaase. Reuters yeroo ammaan tana ajjeechanii gosa Beenishaangulitti godhamaa jiru muummicha ministeera Itoophiyaa kan badhaasa Noobeelii argate karoorisa ka dimokiraasii fiduutii fi kan nagayaa buusutii fi gufuu guddaadha jedhee gabaasee jira. Akka Reuters gabaasetti naannoon kunniin ji'oota hedduu fi hokkaraan raafamaa turte dhiyooma kan keessatti hokkaraa wal fakkaatan namni 30 oli ijjeefamee jira jechuudhaan Reuters gabaasee jira. Reuters komishinii mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalee dubbisuudhaan akka dubbatetti mootummaan yeroo ammaa kana tarkaanfii uummata nagayaatii fi fayyaaliyyii irratti humni riphee lolaa fudhatu kan naannoo kana to'achuu hin dandeenye mootummaa federaalii fi naannolee itti gaafatamummaa seeraa ka nagaa buusuu fi lubbuu namaatii fi wabii kennuu bahuu hin dandeenye tarkaanfilee fudhatan kan caala wayyeessaa fooyyeessaa naannoo kanatti nagaan waaraan akka inni bu'u akka hojjechuu qaban shakkamtoota daddaffiin mana hidhaatti fidanii akka isaanii adabamanii fi akkasumas uummatii waan kana miidhame daddaffiin akka beenyaa argatu jechuudhaan Reuters gabaasee jira. Naannoo kana keessatti sabaa fi sablammii jidduutti mootummaan kun hokkaraa jiru babal'isaa jira jechuudhaan warra himatutu jira. Keessattuu sabaa fi sablammii naannoo kan jiraatu uummatii akka Bartaa, uummatii Gumuz, Maao, Shinashaa fi Komoon Beenishaangul Gumuzii kan keessatti akka uummata abbaa lafaa qubatanii warri kun yeroo ammaa kana adeemsi bulchiinsa Abiy Ahmed federeeshinii isaaniif mirga kenneef aadaa warraatiif haga tokkotti beekamtii kenneef diiguu deemaa jira. Warra jechuun ilaalchi nafxanyootaa qaban ka ollaa isaanii qubatan ka Amaaraa nurratti onnachiise mirga nu argana nurra dubattu deebisuu barbaada Itoophiyaa nafxanyaa fiduu fi nutu jira jedhanii akka himachaa jiran maddeen oduu adda addaa gabaasaa turan. Naannoon Beenishaangul Gumuzii kun haga bara 1897tti ofiin of bulchaa turte. Bulchaa warra Sheehojaalii Alhassan jedhama. Sheehojaalii Alhassanii mootii Beenishaangul kadhuma Minilikii wajjin waraan godhe Ras Goobana jechuun Goobana Daacee wajjin waraan godhe Goobana Daacee mo'atee qabatee Finfinneetti fide gara Finfinnee ganda Gullellee tokkotti Hojaalee bakki jedhamu yookaan immoo Shagolee bakki jedhamu maqaa isaatiin Sheehojaalii Alhassan achitti dhufee qubatee galee yeroo sanittu kiristaanadhaan booji'amee mootiin isaa achitti Beenishaangul irraa qabame ture. Sheehojaaliin nama muslimaa mu'mina guddaa ture. Maali barbaaddaa mootummaan isaa ka yeroo sanii warqiidhaan yookaan immoo ziqiyaa baay'ee guddaa qabu Beenishaangul yeroo sanitti warqii baastee irraa fudhatamee ture. Maan barbaaddaa jedhamee gaafatame awwaan takka hin barbaadu ammaan booda humni kiyya cabsitanii jirtanii miidhaa uummata irra dhaqqabu dhaabii uummata kiyyaa haqaan nagaan bulchi. Anammoo jaarrummaa kanatti waan takka hin barbaadu masaajida asittuu godhadhee bakka jireenya naa kenni jedhee gaafate. Yeroo sanii Finfinneen babal'annee akka ammaa kana bakka Minilik bulchuu kan ammaa tana masaraa Minilik siidaan dhaabbate kanumattu jira. Bakki kaanii hin qabatamne Finfinnee bakka sanarraa fageessanii Gullelleen bakka Oromoon qubattutti masaajida akka inni achittuu jaarratu Sheehojaalii Alhassan achittuu masjidii kennamee fi achitti masjid jaarrate masjida dullacha magaalaa Finfinnee keessatti jaarame keessa masjidii isaa kun isaa tokkoffaa ta'uun ollee achitti masjida jaarrate achittuu jiruu isaa jiraate achittuu du'e. Sheehojaalii Alhassanii bulchaa Beenishaangul mootii dhumaa turanii suniin duratti uummatii Bartaa yookaan immoo uummatii Ruuxaanaa gosiisaa bara dheeraa fi naannoo kan bulchaa turanii yeroo warri Alansaar yookaan immoo Darbushoota jedhaman akka Suudaan irraa babal'atanii warri jechuun Atsee Yohaannis Gondareetti hojjeessanii biyya Itoophiyaa qabatsun warri leen warra Alansaarii yookaan immoo Darbushoota Suudaan isaa wajjin biyya Beenishaangul Gumuzii ka Itoophiyaa keessa jirtu kana bulchaa turanii. Haga ammaa seenaa sun irraa kan ka'e Beenishaangul Gumuz naannoo Itoophiyaa keessa naannoo afaan Arabaa bal'inatti dubbatamu keessattuu gosi Bartaa kunniin Suudaan wajjin walitti dhufeenya guddaa qabanii afaan warra Suudaanii daangaa gamalleettiin dubbatama Damaazin naannoo sanii fi akkasumas naannoo Kurmuukii karaa daangaa Suudaan keessatti afaan warraan dubbatama naannoon kunniin naannoon Bartaa naannoo Islaama baay'inaan qabdu naannoo Musliimota jechuu danda'ama warri kunniin adda bilisa baasaa mataa ofillee qabanii Behinin jedhama
በርታ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሶቺ ቢሊሱማ ኡመታ በርታ ጀለሙ ለክኒ ቀቡ ሶቺን ኩኒ አባ ወጅን ሀሪሮ ጪማ አክኒ ቀቡ ሞቱማ ጨውምሳ ኬሳ ወያንን ዲበሜ አክኒ ባሄቱ ቤከማ yeroo ammaan tana humni kun deebi'ee dhufuudhaan nafxanyoonni naannoo kana nurraa fudhachaa jiran jechuudhaan mormii akka godhaa jiru ka dhagahamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii keenya ka oduu ka isinii dhufaa jiru itti fufee jira. Odeeffannoo takka lama gaggabaabduu isin biraan geenne odeeffannoo keenya ka har'aa kana goolabuu barbaannaa odeeffannoo mana hidhaa oolmaya mana hidhaa ka Itoophiyaa dabarsinaa. Dhiyoo kanattu kan hidhame hayyuun seeraa Oromoo Boobatruu Dibaabaa yakka jechuun odeeffannoo mootummaa qaama diinatii kenne jedhuun himatamee ture. Qaamni diinaa kun nama himata isirrattuu banameen beekamee jira. Gaafa magaalaa Finfinnee keessatti gorsa kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'u odeeffannoo mootummaa ka dhoksaa tahee mootummaa jalaa hatee Jawaar Muhammadiitii fi Isqeelee Gabbisaatii fi dabarsee kennamee jedhameeti. Mootummaan odeeffannoo inni kenne jedhu keessa muummichi ministeera Abiy Ahmed Oromoo ijjeesuu deema. Oromoon ciisee rafuun qabu qophaa'uu qaba. Saamicha lafaa odeeffannoo adda addaa saaxilee maalii waan jedhu akka keessattuu argamu ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo ittiin himatamee himatirratti dhiyaate kun karagaa hin qabnee fi himatiin himatame kun himataa siyaasaa waan ta'eef akka inni hiikamu abukaatowwan isaa gaafachaa turanillee mootummaan Itoophiyaa abbaan alangaan isa yakka guddaa waan himateef mirga wabiillee hin eegne fi akka inni mana hidhaa keessaa ture dhimmi isaa paarlaamaa biraatiin akka laalamu ka murteeffamaa ture. Hiriira guddicha magaalaa Minneapolis kutaa Minnesota kan gaggeeffameen Oromoon miidiyaa WCON miidiyaa jechuun CBS jedhamu kan magaalaa Minneapolisitti argamu deemanii akka dubbifamu godhamee jira. Miidiyaan kun jechuun WCCO jedhama. Xiyyeeffannaa dhimma Oromootii kennee akka inni dubbatullee gaafatanii jirani. Sun qofaa osoo hin ta'in miidiyaaleen biraalleen dhimma kanaa fi xiyyeeffannaa akka kennan gurmeessitoonni hiriira kana nutti himanii jirani. Bashannanti Muhammad akka jettetti hiriirri kalee kun milkii guddaadha. Hiriirri kun downtown Minneapolis keessatti bakka adda addaatti deemee eegidhaatannoo farra bulchiinsa Abiy Ahmed dhageessise. Hayyoonni Oromoo mahidhaati hiikaman gaafataniin dubattu galgala keessa sa'aatii 8 karaa Oromoo irrattu namni wal gahee achittuu bakka karaa Oromoo kanattu qeerroo fi qarreen Minnesota alaabaa Oromoo baasanii faaruu alaabaatiin akka inni godhameef achiin dubattu sagantaan waariitii fi nyaata waldaa hawaasaa Oromoo Minnesota kan magaalaa Seenpoolittu halkanii akka inni gaggeeffamaa bulee ka beekame. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii kennanii ka oduu ka har'aa ka isin biraan geenne haagasuma waan daawwattaniif nu hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa. Tamsaasa oduu kanattu aansinee olla.org irrattuu galmaaya barbaachisummaa miidiyaatii fi haalii miidiyaa ka Itoophiyaa keessaa ka yeroo kana akkam jira ka jedhu irratti odeeffannoo tokko tokko isin biraan gahuu fi olla karaa fuula isaa ka Feesbuukiitiin dhufaa jirra. Warri Minnesota keessa jiraatan keessattuu magaalota lakkuu keessa jiraatan kabajii ayyaana Irreechaa Minnesota ka bara 2020 magaalaa Minneapolis Haroo Nikomis birattuu kabajamaa waan jiruu fi kabaja ayyaana kanarrattu nu argama jecha akka yaamicha isinii dhiyeessaa jiran asumaan isinitti nu barbaanna. Odeeffannoo kakkanallee waliin gaggaya torbaan dhufu keessatti ayyaana Irreechaa kabaja isaa keessatti mootummaan akka tarkaanfii humnattuu hin fudhanne ummati Oromoo lakkoofsa guddaan ayyaana Irreechaa akka kabaju keessattuu yeroo ammaan tanatti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan mana hidhaa mana sirreessaa Qilinxootti darbanii akka gadhiifaman mootummaa irratti dhiibbaa godhu akka qabnu ka dhaamsii darbaa